ከአገልግሎት ውጭ የነበረውን የፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም አውሮፕላን ጠግኖ ጥቅም ላይ ማዋል ተችሏል። ወዱተኛ ጀልቀባችን ሱራ ሱከነ ኢሳን ሚዲያ ሐዋሳ ጉባቲ ቆደመ ደከምሳ ካሴ ከናኒስ ራያን ኢትቲሳ ብያ ኢልማን ኦሮሞ አጀሴ ሬፋ ሐሬት ተራራሴ ኦሶዴሙ ሱራን አገርሲሱ ሪፋቱ ዮ ኡሙ Intalan siasa Obbo Jawaar Mohammed immoo dhimmicha irratti gaaffii cimaa gaafateera. Fayyisaa Leellisaa immoo suuraa tana ilaalchisuun raayyaan ittisa biyyaa baga ajjeesee harreetti fe'ee jechuun yoo gammachuu isaa ibsatu, qondaalli Biltsiginnaa biraa Dammaqaa Nagaasaa immoo ergaa cimaa mootummaa isaatiif dabarseera. Suuraa gaddisiisaa miidiyaa hawaasummaa gubbatti qoodamee fi yaada qondaaltota siyaasaa Biltsiginnaa fi mormituu bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Mangistuu Hayilamaariyaam xayyaarri haaromee tajaajilaaf qophaa'e erga ijoo dubbii ta'ee booda deebi'ii kennuuf dirqaman. Waggaa 37 dura hojiin alatee kan turee fi amma haaromee hojii kan eegale xiyyaarri kaleessaa kun kan pirezidaantii kanaati moo kan daandii qilleensa Itoophiyaati gaaffiin jedhu bal'inaan ka'eera. Dhimmi kun atakaaroo uumuu hordofee pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa waan jedhan qabu gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin sababoonni walitti bu'iinsaa tokkummaa laaffisuu danda'an furamuu qabu jedhan qondaalli olaanaan paartii badhaadhinaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa. Waggoota dura woboo balleessuudhaaf Oromoo guutuu dhabamsiisuun furmaata kan jedhan Fiqaaduu Tasammaa yaada kaleessa kennan qabu gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin ayyaana Faasikaatiif foon kiiloon tokko qarshii 460tti dhiyaachuu fi jedhame. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin suuraa suukannee isaan miidiyaa hawaasaa gubbatti qoodame dheekkamsa kaase. Kanaanis raayyaan ittisa biyyaa ilmaan Oromoo ajjeesee reeffa harreetti rarraasee osoo deemuu suuraan agarsiisu rifaatuu yoo uumu, xiinxalaan siyaasaa Obbo Jawaar Mohammed dhimmicha irratti gaaffii cimaa gaafateera. Fayyisaa Leellisaa immoo raayyaan ittisa biyyaa baga ajjeesee harreetti fe'e jechuudhaan yoo gammachuu isaa ibsatu, qondaalli olaanaan Biltsiginnaa biraa Obbo Dammaqaa Nagaasaas ergaa cimaa mootummaa isaatiif dhameera. Waggoottan torban dabre ajjeesuu akka injifannootti qaamonni ilaalan arraas ajjeesanii reeffaan taphachaa jiru jedhame. Haaluma kanaan guyyaa har'aa suuraan suukannee isaan reeffi harree irratti fe'amuun magaalaa keessa osoo deemuu agarsiisu qoodameera. EGM addatti suuraan qoodamte tun eessatti kaafamte, eenyutu kaasee fi eessaa dhufte kan jedhu mirkaneeffachuu baatus suuraa tana duuba raayyaan ittisa biyyaa dhaabbatee osoo suuraa kaasuu ni mul'ata. Akka namoonni suuraa tana qoodan jedhanitti taateen kun naannoo Oromiyaa keessatti ta'e garuu ammaaf bakka isaa hin ibsine. Yakki gara jabinaa akkasii bakkuma fedhettuu yoo ta'e waan balaaleffatamu qofa utuu hin taane waan seera waraanaatiin gaafachiisudha jedhame. Dhimma kana hordofee hayyoonni siyaasaa yaada garagaraa laachuu irratti argamu. Hundi isaanii gocha bineensummaatii jechuunis gocha suuraadhaan qoodame kana balaaleffataniiru. Namoota gocha kanarratti yaada laatan keessaa tokko kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Milkeessaan gama miidiyaa hawaasaa isaatiin ergaa dabarseen dhala namaa erga ajjeeftee booda reeffa harreetti feetee agarsiisaaf magaalaa keessa oofuun kaayyoo lamaaf tahaa jedhan. Inni jalqabaa uummata bal'aa salphisuun shororkeessuudhaan jilbeeffachiisuudha kan jedhan namni siyaasaa yookaan qondaalli olaanaan Biltsiginnaa duraanii Milkeessaa Miidhagaa. Lammaffaa irratti ilaalcha waraana amma Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru kana nuutu mo'achaa jira ilaala jechuudhaan deeggartoota isaaniitiif ergaa dabarsuufi jedhan. Garuu dubbiin akka Biltsiginnaa yaadan sanaa miti jedha Milkeessaan. Tokkoffaa irratti hanguma hawaasa cabsuudhaaf deeman hawaasni xiiqii keessa seenee mootummaa kana ni buqqaasaa jedha Milkeessaan. Lammaffaa irratti reeffi kamiyyuu kabajaadhaan awwaalamaa akka seera addunyaattis kun dirqamaa jedhan. Biltsiginnaan garuu waan aadaa Oromoo keessaas ta'e addunyaarra hin jirre reeffa dhala namaa harreetti feete agarsiisaaf magaalaatti baafti jechuun Biltsiginnaan salphoo akka ta'e barreessan.
qondaalli duraanii Biltsiginna. Milkee isaan cinaatti dhimma kanarratti namoota yaada kennachuudhaaf jedhanii gaaffii dhiyeessan keessaa tokko xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad turan. Jawaar Mohammad gama isaatiin silaa walajjeesuu nu safuudha. Walajjeessanii immoo reefa walitti akkanatti taphachuunoo jechuun qaama mootummaatii fi uummata gaafii gaafateera. Jalqabumaa suuraa tana namni maxxanse hayyuu siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ture. Jawaar immoo suuraa tana eessaa fidee maxxanse kan jedhu waan ifa godhes hin qabu. Ajjeechaa suukannee isa gubbaadhaan ammoo reeffa haala nama gaddisiisuun harreetti fe'ame kana hordofee qondaalli Biltsiginnaa guddaan Dammaqaa Nagaasaatis mootummaa isaatiif ergaa dhaameera. Dammaqaan gama isaatiin amma illee odoo hin nuffine irra deddeebi'in ni dhaamnaa jedhan. Mootummaan caasaa isaa hunda to'achuu barbaachisaa jedha qondaalli Biltsiginnaa yookaan itti aanaan pirezidaantii diyaaspooraa Itoophiyaa Dammaqaa Nagaasaa. Mootummaa keessa ta'anii warra mootummaa diiguudhaaf hojjetaa jirantu jira kan jedhu namni kun warra akkasii irratti tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jechuun gaafateera. Diraamaan faannoon karaa burtukaaniin hojjetame ammas ergamtoota diinaatiin Oromiyaa keessatti waan miira nama tuqu hojjechiisaa jiru. Uummata mufachiisuudhaaf bitamtoota caasaa keessaatiin wanti kun hojjetamaa jira jechuun yakki kun Oromiyaatti raawwatamuu mirkaneessa. Qondaalli Biltsiginnaa hatattamaan sirreeffamni seeraa dhimmicha irratti fudhatamuu qaba jedheera. Dhimma kanarratti yaada kan laatan namni biraa Atileet Fayyisaa Leellisaati. Fayyisaa Leellisaa gama isaatiin suuraa tana ilaalchisuun ergaa dabarseen shanii ajjeesanii harree miti. Harree diidootti illee yoo fe'an ani garaa jara sanaaf laafuun hin qabu jedhan. Afuuftu kaleessa gaafa ishiin qotee bulaa keenya ajjeesaa turte maaliif hin dubbatin jechuun Jawaar gaafata Fayyisaa Leellisaa. Walumaa galatti Fayyisaan Leellisaa raayyaa ittisa biyyaatiin baga ajjeeftan. Ajjeesuu qofaa miti. Harreetti fe'uu hin qabdan, harree diidootti fe'uu qabdan jechuun raayyaa ittisa biyyaa jajjabeesseera. Amma dura mootummaan shanee balleessaa hin jiru. Maaf qawwee nutti laatee nun lolchiifne kan jedhan Fayyisaa Leellisaa har'a immoo baga ajjeesan jechuun gammachuu isaa ibsachuu irratti argama. Oduu biraatiin pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Mangistuu Hayilamaariyaam xayyaarri haaromee tajaajilaaf qophaa'ee erga ijoo dubbii ta'ee booda deebi'ii kennuuf dirqaman. Waggaa 37 hojiin ala kan ta'ee fi amma haaromee hojiitti kan deebi'e xayyaarri asirratti argitan kun kan pirezidaantii kanaati moo kan daandii qilleensa Itoophiyaati wanti jedhu kaleessa irraa kaasee falmii irratti argamu. Ganama irraa waa'een xayyaara kaleessa haaromee ijoo dubbii ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa xayyaarri waggaa 37 hojii dhaabee fi kan pirezidaantii duraanii Mangistuu Hayilamaariyaam ta'e waggaa 37 booda suphinee kaafneerraa jechuun kaleessa ifatti beeksisan. Xayyaarri bakka gatame ka'uun waggoota 37 booda tajaajila balallii eegaluu raayyaan ittisa biyyaa mirkaneessuu isaati. Gabaasa kana miidiyaaleen mootummaa erga bal'inaan qoodanii booda Itoophiyaan cheek oduuleen kun jallifameeraa jechuun mormee turuu ganama irraa gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbanni oduu qulqulleessuu fi mootummaa Itoophiyaatiin hoogganamu Itoophiyaan cheek gabaasaalee miidiyaa mootummaa hedduun isaanii akka jallifaman ibsuun dhimmicha mormeera. Hayyoota seenaa dhimma kana beekan dubbiseera kan jedhu Itoophiyaan cheek pirezidaantiin duraanii tasuma xayyaara dhuunfaa akka hin qabnee fi xayyaarri kun kan daandii qilleensa Itoophiyaa ta'uu mirkaneeffadheera jedha Itoophiyaan cheek. Miidiyaaleen mootummaa immoo xiyyaarichi kan pirezidaantiiti jechuun pirezidaantiin kun dhuunfaadhaan waggoota 37 dura xayyaara akka qabu himan. Haa ta'u malee Itoophiyaan cheek kanummaa mootummaa Itoophiyaatiin hoogganamu pirezidaantiin duraanii kun xayyaara hin qabu jedha. Falmiin kun edarraa jalqabee bal'inaan gaggeeffamaa jira. Arraa erga ganama dhimma kana isin biraan geenye booda pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Mangistuu Hayilamaariyaam deebisaa laateera. Pirezidaantiin duraanii dhimma kana ilaalchisuun deebi'ii laateen xayyaarri haarome kun kan kooti jechuun xiyyaarichi kan isaanii ta'uu mirkaneessan. Dhimma kanaaf deebii kan laatan pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa Mangistuu Hayilamaariyaam xiyyaarri kun maallaqa kaznaa mootummaa Itoophiyaatiin bitame osoo hin taane kennaa gamtaa Sooviyeetiin akka isaaf kenname mirkaneesseera jedhame. Akka pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mangistuun jedhanitti yoo ta'e gabaasni Itoophiyaan cheek hayyoota seenaa dubbiseeraa jedhu soba tahaa jechuudha. Oduu biraatiin sababoonni walitti bu'iinsaa tokkummaa laaffisuu danda'an furamuu qabu jedhan qondaalli olaanaan paartii badhaadhinaa obbo Fiqaaduu Tasammaa.
Waggoota dura waboo dhabamsiisuudhaaf Oromoo balleessuun furmaata kan jedhan Fiqaaduu Tasammaa kaleessa yaada haarawaa kennan. Maqaa malee kan hin jirre ministeerri nageenyaa Itoophiyaa raawwii karoora hojii baatiiwwan 9 darbanii qoratee jiraachuu miidiyaalee mootummaa gabaasan. Dandeettii riiformii dhaabbattummaa guddisuun nageenya waareessuu, seenessa waloo bu'uureessuu, walitti bu'iinsa dursanii ittisuu, sirna federaalaatii fi hariiroo mootummaa cimsuu walqabatee bu'aalee hedduun argamu ministeerri nageenyaa biyyattii Muhammad Idris ibsaniiru jedha miidiyaan guddichi mootummaa FBC'n. Gama biraatiin hojiin mootummaa sabdaneessaa ijaaruu xumuramuu dhabuun rakkoo guddaa biyyaa ta'uu waajjira paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan damee giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsanii jiru jedhame. Hojiileen dinagdee goroo irratti hojjetamaa jiru rakkoolee hedduudhaaf furmaata ta'uu akka danda'u Fiqaaduu Tasammaa kaasanii jirus jedhame. Sababoota walitti bu'iinsaa tokkummaa laaffisuu danda'an adda baasuun naamusa cimaadhaan furuudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabus Fiqaaduun ibseeraa jedhu faanaan. Oduu teenyaa xumuraatiin ayyaana Faasikaatiif foon kiiloon tokko qarshii 460 dhiyaachuufi jedhame. Ayyaana Faasikaatiif foon kiiloo tokko qarshii 460 hanga 520tti akka dhiyeessu Koomishinii Waldaa Hojii Gamtaa Finfinnee beeksiseera. Akka Koomishinii Waldaa Hojii Gamtaa Finfinnee Li'iltii Gidaa jedhanitti ayyaana Faasikaatiif foon kiiloo tokko hawaasa galii gadi aanaa qabaniif qarshii 460 hanga 520tti ni dhiyeessinaa jedhan. Foon kiiloo tokko qarshii 460 hanga 520tti qulqullina isaa eegnee dhiyeessuun hawaasni galii gadaanaa qabu ayyaana kana akka itti gammadan ni gargaaraa jedhan. Magaalichatti waldaaleen waldaa hojii gamtaa mana jireenyaa 239 ni jiru. Manneen qalma foonii kanneen keessatti foon kiiloon tokko qarshii 400 hanga 520 akka ta'u murtaa'eera. Gurgurtaan kun gatii maxxanfame akka hin caalchifamne hordoffii fi to'annoon akka taasifamus himaniiru. Bakka nyaataatiin alattis bakka bashannanaa hawaasaatti foonii fi oomishni beeyladaa ni dhiyaatas jedhame. Kunis ammoo lammiileen galii gadi aanaa qaban ayyaana kana gammachuudhaan akka dabarsaniif yaadameeti jedhu Li'iltiin. Yeroo gaarii.